Nagee obboleeyyan kiyyaan teessin keessa jirtan tana keessa waan jiruuti. Viidiyoo suuraa laaltee fidaati. Dhiifa manaa godhaati. Awwaam biraa isinitti machuuti obboleeyyan kiyyaa. Dandeessan na cina dhaabbattee na dabdan du'aa naa guutanii obboleeyyan kiyyaa. Haadha manaa fi kiyyaatu ulfa baatti 8 garaa qabdi. Dhiiga 5 ajajanii fi dhiiga 5 dhiiga nama tokko nama naatti bite. Dhiinillee kan naatti bite kana dhiiga milmee jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa isillee viidiyoo isin garsiisa tiiktook jijjiirallee seenuu dandeessanii maatii jaan qaba. Milmeen kanneen istana qaxaroon qaba. Guyyaa 30 jechuudha qaxaroon tiyyaasi ana maallaqa kan qabu horii kan qabu maallaqa biti jaanii obboleeyyan kiyya rabbi jecha na gargaaraa isin hin jaa kun okaanis obboleeyyan kiyya isis maatii mana kaydii eessa jirti mee kun haakima jirti moo mana jirti amma kun oo dubbisa halee baqa dheengaddaan galchee haakima irraa moo Tito yo le senté la de dicen oromo. Tu bisa kun wala. Manalle mana boromsa keessa jira manalle qabone. La mana boromsa na kanane. Nakkanane mo mana jarattu nan jaane balajan kiyya. Maati tijastana. Musro. Kaisi bisa. Lakukan orang gudda orgodo khasa. Koi achuma Video tu bisa. la achuma disi lakki disi achumatti Tahu video Cuma nanti dis. di Gani lo. Video bisa. Video bisa. Assalamualaikum Gusti. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Annanya balayan ki Rabb ma ya cana gargara. Eessaa si dhukkuba? Dhiiga namaa nannaqanii duraanillee dhiiga namaa nannaqanii tiin gara fuudhee midhaan qodalee achi booda ammaas. Orgodo asai khasa. Fuudhee haareetti Dhiisi suutuma, dhiisi, takamma dhiisi. taraa sana taas. Ayyee. Kalilmee dhiiga namaa kalilmee nannaqan. Sani direct jira darsana tokko doktora tokko naa bitee darsana afurii naafee qaxarollee guyyaa 30 naa qaban. Maallaqa qarshii Okay. kuma kudha jaana gaafa darsanu. Sedih. Kuma kudha 8. Eessa jirtan isin? Isa bakka gaafatan ati ana kuma sifin arga accounti ka katabadda obboleetu inni Muhammad Khair. Okay, Muhammad akka gootulaan. Naannoo Direedhaa Arab. Hayya accounti teenu himi hayya. Ana kuma kudha Ya, sifin baru inshallah. Ya Oromoti ya. Ya Oromoti ya Rabbu majati. Ya Oromoti dura na olcha obboleeyyan kiyya. Rabbi ja. Ayyee Muhammad ammaan tana waan sin Qaxaroo guyyaa jechuun 30 qaba. dhagaye. Okay, akaawuntii keetii miti kun. Kiyya kaamti kiyya. Bakka hayya an ganama sifin arga kuma kudha nooke nan biraatillee gargaarsa godhaaf taabii wal qaba walaa gargaaru abshira. Humni 18 waan xiqqasha waan ta'eef Oromooti Asuma hundi keessatti keessanuu gargaaran. Kuma 10 caayaaniif qabee jira. Kuma 8 Rabbii qofaa ija irraa Oromooti. hir'uudha. Gargaaraan. Rabbi ja Oromoti kiyya. Hin booyin rabbi haa fayyisu hin booyin. Obboleeyyan Warri gargaaruu dandeessan rakkumaas erga gubba namaa isinii silaa mul'ata. qabaadde fuula namaa. Silaa qabaadde fuula namaa waan dhaabbadhu obboleeyyan kiyya. Maatii ijaa qaba. Obboleeyyan kiyya takka ilmaa kiyya nyaatanii quufne uffatanii takka daaran baane yaa Oromoo. Rabbii rasuul jala cinaa ijaa obboleeyyan kiyya. Abshira saahibi rabbi si gargaaru Anti maatiin. kee duniyaa irratti horkee. Boyen disi bakka boyen. Ifa Hin ifa guyyaa booyin, natti hin qora yaa booyin, Oromoo rabbumaa jira jira, biyyaa booyin. gargaara obboleeyyan kiyya. Okay, warri gargaaruu dandeessan takka barreeffadhaa isiniin ol nagaa. Ni gaggaara. Akkaataa Warri gargaaruu dandeessan takka barreeffadhaa.
Please wanni kun wanti kashaadha kuma kudhan caayaaniif qabee jira hedduu takka galatoomi caayaa keenya kuma 8 qofa irraa irruudha. Please. Namni waa'ee kan Khadijaa jiru kuma shan Kadiya kottu seeni kadiya si harkisutti hin jira please kottu seeni cinaa dhaabbadha. Yaa Oromoo. Mee gaabbuu takka barreeffadhu. Obboleeyyan nyaata. Abshir obboleessa kiyya abshir. Nyaati nyaachisa jedhanii nyaati. Abshir abshir abshir. Abshira brother rakkoon qabu abshira hawaata kana fi dabarti. Akaantiin isaa isa jirti. Akaantii isaa azala katabu jira katabi Muhammad Oro Khajoo kana. Ono akaantii. Onno lala akaantii caayaan katabee jira. Gargaaraan ilma dirree namni gargaaruu dandeessan hundi gargaaraan. Ayyee kuma kudha shan. Maashaallah jazakallah wallahi. Hedduu takka galatoomi. Kuma shantamaa godhuuf mee walitti iidaa saahiban mee qota. Kuma kudha shanii. Wallahi. Biinaashinaanis bitadhaan Wal gargaara hundi keessan wal gargaara. Fiichaal jimuutii irra halluu taati Maamad akkasii nuti dubbata. Kuma shantam goona yoo kuma jaatam dhibballee rakkate rakkoon qabu kuma shantamaa geessinu kan maanta nagada qota bareeyaa. Abshir namu irratti hirmaadha namu waan dandeessan irratti hirmaadha. Khadijaa hedduu takka galatoomii isiilleen kuma shaniif qabde laala akaawuntii namni biraa azalatti hin katabina akaawuntii Muhammad Oro Khajoo qofa irratti erga warri biraa warri azala katabdan dhaaba waan akkanaa. Maqaan akaawuntii maal jedhama maqaan akaawuntii kasii maqaan akaawuntii biraa katamu biloon godhi umuut godhi Jaafar kanallee argachiniin beeka mucaa kan kalaa waan ofiitillee galchi Aliyyiillee galchi amma akkasii deemu jira bareedaa jira amma akkanatti Aliyyii fi waan ofiitillee galchi. Okay kuma kudhan kuma diida katabu jiru tokkicha haadhaa kajoo kunillee hin kijibaniin beeka ijoollee tana hundi bikka gargaaru hundeetti nama gargaarti. Tokkichaadhaa kuma shan ta'e moo kuma shan adda baasii rakkoon qabu katabaa deemu. Adda baasii tokkichaadhaa. Abshira saabii wallahi maata kalleen taatu fayyaan rabbiin dubbara fayyaa mokora siifillee ka'e rakkoon qabu abshira dandahi addunyaa nama hedumti warree waa qabdan waan qabdan qarshii kuma takkallee maataan qarshii lamallee gargaara rakkoon qabu du'aa isa tokkichaadhaa ol si naqeetiin jira eenyu ol naqi jette Khalid modeetara siifin kannaa nama gargaaruu danda'u. Akkaawuntii namni afaan isaa irraa ittiin maxxansinamee akkaawuntii kana ilaalle caayaan haa maxxansu akkatti caayaan haaf jala maxxansu inni miidhagee jira waan ta'eef caayaan haa komantii irra maxxansu hayyee. Caayaa fi Oroon maxxansaa. Kuma takka. Kuma takka. 18. 18. Taaptaap sheer godhaan. 56. 22. 22. 9. 9 Sadija. 9 Sadija 36 jechuudha. Okay maqaan keeto maqaan guutuun akaawuntii gubbaa jiru akka namni dongoree akaawuntii biraatti Muhammad Abdusalaam Zakar. Muhammad Abdusalaam. Okay. Akaawuntii tara kunuun.